Sena. Osorofto akkamitti seenan boo arra keessummaa jabaa qabannee dhufnee jirra. Maal taatee jiifte? Dadhabneetii ciisnee isiniin wanni. Ati waa maaliif dajaafe? Nuti makiinaa keen garree boo afaan maal dubbachuu jirtu? It's not problem. Biyya abbaa kiyyaa biyya haadha tiyya. Ahaa, imalarra jirte jechuudha Dooktor Hangaasaa nutti himne garuu ati. Arra isiniif hima jechuudha. Tole Dooktor Hangaasaa karaa nagaa rabbi siif haa godhu nagaa hangali. Hotiin itti guddates asuma diree danyaratti guddate. Asuma dhalatee asuma guddate. Hospitaalinis hin jiru gaafsanii manni yaalaan jiru booroo yookiin dinka gubbaa dhalaleetuma diree guddatu. No, maalii qaba? Alta qaba nama na beelu jira. TV irraa hin haasa'u jira koyi bootaan si deebisa. TV irraa hin haasa'u jira bootaan si deebisa koyi. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenyi keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa rakkabu isiniin jechaa. Arraan tana qophii keessummaa baay'ee nama kofalchiftu takka qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo gama qophii keenyaa isiniin dabarsine dura daawwattoota qophii keenya kana daawwatan namoota jajjaboo isin sirritti beeytan gama qophii keenyaa kana akka daawwataniif afeerrachaa isinilleen haga dhuma qophii keenyatti akka nu waliin turtan abdii qabnaa. Share, like, subscribe gochuu hin dagatinaadha. Sena. Osorofto akkamitti seenan boo arra keessummaa jabaa qabannee dhufnee jirra. Maal taatee jiifte? Dadhabneetii ciisnee isiniin wanni. Ahaa, mee ol ka'ii akkas taanaan. Kabajaan uummata kiyyaatiif jecha akkasitti etteenya. Dablal maali wanni qofaltuuf kun arra keessummaa qabneen taa'ee dhaggeeffadhu. Ati waa maaliif dajaafe? Nuti makiinaa keen garree boo afaan maal dubbachuu jirtu? It's not problem. English language. Zara atilleen ittiin kolliin hidhiisi bakka qophii tana akka dhaggeeffattu atilleen si afeerree jirra asumaanii. Fadhii rabbiitiif hayyama rabbiitiin guyyaa 10 keessatti biyyaan jiraata. Biyya abbaa kiyyaa biyya haadha tiyya. Ahaa, imalarra jirte jechuudha Dooktor Hangaasaa nutti himne garuu ati. Arra isiniif hima jechuudha. Tole Dooktor Hangaasaa karaa nagaa rabbi siif haa godhu nagaa hangali. Obbo Caffee maali fiigaa jirta kan nuti akka qophii keenya kana daawwattu si afeeraa jiru? Tole Obbo Caffeenis taa'ee jira qophii keenya kanarraan tana akka itti aanu kana dhiyeessinaa itti dhihaadha. Jirra jirtu dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota United Oromiyaa akkam jirtan nagaa fayyaadha. Ashamaa harka fuunee jirra. Arraan tana akkuma beekamu sagantaan teenya yeroo adda addaa akkuma itti fuftetti jettee akkuma beekamu arraan tana keessummaa nama beekamaa wayii tokko qabadheetiin isin dhiyaadhee jira. Keessummaa keenya kanaanis wal isin barsiisee waan takka fi jireenya isaa keessatti waan takka waan isa mudatee fi haala jiruu isaa keessas kutee wajjin gaafannaa akkasitti keessummaa keenya kanaan wal baran isin jaa hanga dhumatti qophii teenya akka wajjin hordoftan abdii qabna. Share, like, subscribe godhuudhaan commentii gootanii yaada keessan nu ibsuudhaan akka hin daganne abdii isinirraa qabnaa jechuudha. Dabalataan keessummaa keenyatti achi yoon isin dabarsee mee keessummaa keenya kana wajjin wal bara amee atilleen hordoftoota United Oromiyaadhaa kana wajjin wal bari mee eenyu siin jaa? Maqaan kiyyaa Khabiir Jaalataa Amannaan jaani. Okay, maqaan kan kee? Khabiir Jaalataa Amannaan jaani. Khabiir Jaalataa Amat siin jaa. Khabiir Jaalataa Amat eessatti dhalattee guddatte? Anga akka keessanitti fagoo sanitti illee dhalanne asuma dinka ganda keenyaa booroo yookiin dinka gubbattiin dhaladhe. Bakki inni itti guddates asuma diree danyaratti guddate. Asuma dhalatee asuma guddatte? Hospitaalinis hin jiru gaafsanii manni yaalaan jiru booroo yookiin dinka gubbaa dhalaleetuma diree irra guddate. Guyyaan dhaloota keetii Janaarii waan jechuudha akka warra Feesbuuka. Jechuun guyyaa dhalootaa sanillee kalaandarii biyya teenyaa seriously nama kun hin jiru gaafa dargiin cabe gaafa dargiin dheeyse gaafa mana diigaa kalaandara kana jira. Kalaandara sanii dhalatte. Sanii dhalatte. Eessatti barattee yuunivarsiitii gaafa seentu mudannoo maalii qabda? Alta qaba nama na beelu jira.
TV irraa hin haasa'u jira koyi boodaan si deebisa TV irraa hin haasa'u jira boodaan si deebisa koyi Yusufatti illee dawwalii tiimii haana laalanii TV gubbarraan jira hayye Aye kana gaafii teenyetti ittiin ta'e akka TV irraa haasa'u TV irraa kan haasa'u jiruun ittiin warra ollaati warra ollaati gaafii sadeeffatti si dabarsaa eessa baratte manuma barnoota naannoo san jirutti hin baradhe achumaan egaa yuunivarsiitii ollaa naannoo kan argamu Haromayaatiin galee achitti hin baradhe Okay, yeroo yuunivarsiitii seentu mudannoo maalii qabda yuunivarsiitii keessatti beektaa barattoonni kun yeroo adda addaa gisee waliin dhufe mudannoo adda addaa kaampaasii keessatti nama hunda mudataa ati yoo mudannoo akkam qabda mee yuunivarsiitii keessatti barattoota keenyaa fi nuuf mudannoo hedduu jira achi keessaa egaa mudannoo takkumaan si hima akka carraa ta'e yuunivarsiitii seennee guyyaa sadaffaa guyyaa afuraffaa fakkaati daree barnootaa keessatti ol ka'aadha barattoonni hundi wal barsiisaa akka wal baruu jennee maqaa keetii bakka irratti himaa jennee Kampasuma keessatti cuma kilaasii kampaasuma bakka durii barnootaa keessatti jechuudha. Saniree tokko ol ka'ee maqaan kiyya Gabra Kidaan Gabra Egzaabeer naan jedhanii bakki inni irra dhufe Dabra Taaboor jee. Hatti aanu tokkos ol ka'eeti maqaan kiyya Tasfaayee Walda Maariyaam naan jedhanii bakki inni irra dhufe Dabra Birhaan jee. Kasadaffaallee akkasuma ol ka'eeti bakki inni itti dhaladhee bakki inni irra dhufe Dabra Maarqoos jee. Carraan gisee nagaa ureyaanis bakka dhalatan irratti Dabra dabaruun dirqama waan ta'eef Dabra Cirorraa hin dhufee deebiseef atiillee nu bakka san Dabra Dingatee irraa hin dhufee deebisee wajji jirra yeroo sana akka carraa ta'e olii jirra. Wajji jirra yaada yuunivarsiitii atiillee Dabra Dingatee irraa hin dhufee. Dabra Dingatee kasaa yoo tokko Dabra Meesoo jedhee Dabra Meesoo kan jira akkas. Mudannoo kanaan qaba yuunivarsiitii. Jireenya kaampaasii keessaa waan adda addaa semaa yaadachiisaa Dabra Meesoos taanee Dabra Miciroos taanee Dabra Ciroos taanee Dabra Dingatees taanee Dabra Dingatees taanee turre mudannoo isa waliin qabna turre. Akka nasiibaa wajji jirra. Haadha warraa fuutee jirta. Haadha warraa fuudhee jalqabaa akka carraa waliin jiraachuu dadhabbii uumamaatiin jechuudha osoo nuti hin jaallanne addaan waan taane tan lammaffaadhaa tana giseen fuudhee yeroon fuudhu halee eengaddaan fuudhee xaara jechuun hin jeegisee gaaffii takka na gaafatee deebiitee isiin jechuudha haati warraa tun. Jaallataayee jaartiin teessas na duraa san diimtuu bareedduu jaanii aniin tun gurraattiidha maaliif na fuutee naan jette. Jaartiin dandeettaa Jaartiin kanaan dura fuusan diimtuu jaanii mii naan jette beetee fuulli rabbitti haa tolu diimtuu akka timaantiin turte hin jeen duuba anaata nama anguraattiidha maaliif na fuutee jette gadda isiidha san itti ibsachuudha. Gadda sababa isiin na bira akiramte san itti ibsachuun itti fuudhee. Jaartii gurraattii wanni si fuudhee gadda isii diimtuu duutee san ibsatu jechuudha. Gaaffii dheedana kaatee jiru gaaffii dheedana kaatee. Deebistee garuu. Deebisee dinga. Naalee garuu. Egaa tapha waan ta'eef waan aartuu natti fakkaata. Waan taphaa diimte osoo isiin duuba baattee tapha fakkaata waan diimtuu duutee ibsiin gaddaa fuutee jechuudha kottuudha jechuudha. Hayyee. Gaaffitti aartu si yaada barsu. Ilmaan yoo meeqa qabda? Ana akka keessanitti ilmaan 17 akkas hedduun dhallee ilmaan 3 qofaan dhalee inni hangafa dooktara meedisinii yuunivarsiitii Raabee jira. Intaltitti aantu naarsiidha. Mucaan kutusu hattuudha. Maal? Hattuu mana keessaa qabda? Mannaraa keessaa ta'ee magaalaa keessa. Ilmaan keetii hattuudha. Hattuudha. Duuba hattuu maaliif ifitti dhiifta? Maaliif qabdee mana barumsaa geessitee hannatan ramaa murree ilmaa kan keetii? Jechuun bar mana kana guutuu wacii nyaataa dhugaatii isaa danda'a bar jarri kan hojiin qaban kan dooktara ta'e irratti hojiin qaban. Hawwachii ganda kana guutuu danda'u isaa. Atichi kun dalagaa bareeddii isaa qabaa. Dalagaa jechuun maatii kana guutuu ana haadha warraatiif ijoollee lameen narsii illee kan danda'u. Dooktara illee kan danda'u. Mana kana guutuu wacii kan danda'u isaa. Akka annatti jechuun babbaanee inni waan dandeenya ta'anii saayibni keenya buleessa keenya kun ilmaan hattichaan nu wajjin fayyachaa jira. Daanuu hattu manaa erganii. Duuba kaayyoon hatticha kana harnuuta irratti jabeessuudha moo? Jechuun isa kana gorsinee mana deebifnee TV irraa hin haasa'u jira qoy siif hin deebisa TV irraa hin haasa'u jira. Haadha Yuusufitti TV gubbaan na laalaa jiin deemara. TV irraa akka haasa'u jirtu deemtee? Warra ollaa taa'aa laalanii jechuudha. Ani illee miidiyaa keenya illee poostiin si godha akka naani TV irra dhufee jira. Hayyee. Akkasii ilmaan kan haattuudhaa sun illee isin mashiruuf jira isin danda'a jechuudha. Itti gaafuruu inni fuulduraaf ati raayee muruu barbaada akka gara barnootaa. Gisee ijoolleen tun dalagaa qabattee booda. Ammoo jechuun ijoolleen ji'a fulbaana kanarraa ni qabatanii sammuu ta'anii gara mana barnootaa deebi'ee gara hojii idilee deebi'aa jechuudha. Waa han dhiise.
dhaggeeffattoota keenya sagantaan teenya takkanaa tanaa itti fufti gaafii deebiin arraan tanaaf ta'u tokkoffaadha wal barnoota isaatirraa arra haga tokko isa kana bartan jeetii yaada kanaala keenya subscribe godhaa like share godhaa qophiin teenya itti fufti arra kutaa tokkoffaan haganumaa wal bartanii guyyaa biraadhaa sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaatti isin jedha share like subscribe gochuudhaaf abdii guddoo isinirraa qabna galatooma